Yooyyaa shamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa qophii keenyarraa qophii addaa duula siyaasaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenyarraatiin keessummoota keenyaa qondaalota jaarmiyaa baaboo biyya alaa godina Awurooppaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenyarraas jaal Dandeeyoo Gadaa, jaal Dhaabaa Ergee fi jaal Gamteessaa Waariyoo qabannee qalannee qophii keenyaa qabannee jirra. Asumaan keessummoota keenyaan karaa kallattiidhaan karaa miidiyaa keenyaatiin gaaffii keenyatti kan isin dabarsinu ta'a. Jaallan kabajamtootaa fi jaallatamtoota keessummoota keenya karaa yaamicha keenyaa hubatanii karaa miidiyaa walabummaa nu hawwaachuu keessaniif irra deebinee bakka nagaa kan isin jechuun barbaada. Nagaan nu eeddanii bagaasirra wal agarre. Fayyaata jaallan kallattumaan karaa gaaffii keenyatti dhugaa jennu gaaffii wal fakkaataa sadan keessaniifuu gaafuma takkaan tokkoon mata duree gaaffii keenyarraa isin dhiyeessuu barbaada. Danqaa fi rakkoo siyaasaa jaarmiyaa baaboo biyya alaa mudateef bu'uurri rakkoo siyaasaa jaarmiyaa baaboo biyya alaa bara kana keessatti qubee jiru kanaaf sababa guddaa kan ta'e maal jettanii yaaddu? Bu'uura gaaffii keenyaa goonii jalqabnaa Dandeeyoo Gadaatiidhaan jalqabaa Dandeeyoo. Galatoomii yaala kiyya dhugaadha qabsoo walabummaatii fi bilisummaa birmadummaa Oromoodhaa biyya alaa kana keessatti eegaa dhaabni biyya galee karaan san gartee ammallee waan jalqaba duraa gartee bilisummaa fi walabummaaf bahanii miti. Kuni nuun tahamu jedhamee warra gartee alatti hafee wanni kun sirriimi jedhamee eega gartee alatti hafame nutillee gaa duraan kaanuma jala turre dhugaadha wanni kun sirrii miti waan jedhamuun asitti hafnee gaa toora 2019 kanarraa kaasee ijoollee tana biratti warra gartee gaaratti hafe kana biratti hafne kanaaf gaa isaan bira dhaabbachuudhaa fi waan silaa dandeenyuun bira dhaabbachaa turre haa ta'u malee bubbullee malee gaafiin gartee gaa bifa kanaan eega gartee gaa bakka kanatti hafne galuun sun sirrii miti. Sagantaa dhaabni kun qabu takkaawuu karaa uummanni Oromoo itti bilisoomna jee waggaa 50 toora 400 eega wal seenne immoo toora 150 calanqotti beekta lolli maayyiidha. Karaan gartee amma jirru kun irra yaa'e kun sirrii miti. Nuti walabummaa haa barbaannu malee paartii mootummaa taanaa hin taanuu jedhamee haafe kun sirri jennee gartee biratti hafne haa ta'u immoo eega gaa deebi'amee jaarmaya sirnaa haa tolfannu isinummaan isin jala gallee nuu tolchaa jedhameeni asiggaa jaarmenni sirnumaan dhaabbatamee toora damee torbaati ala kanatti gartee gaa irra guddaa gaa wanni gartee nuti wanni jennu wanni gartee nuti biraan dhaabbannu silaa rasaasa dhahuudhaaf walitti hin dhiyaannu diinagdeedhaa fi dippiloomaasiidhaa fi nama isaan kana dura dhaabbannee irraa ittisuu irratti jaaramnee haga tokko gartee gaa sossaa turre hamma 2023 bareeda ture jechuudha. Namni itti jigeeti. Qabeenyaanis yaadaanis waa hundaanuu gartee bira dhaabbachamaa ture. Haa ta'u immoo dubbiin akka uummanni kun gartee gaa bahee waliigalatti waraana kana bira dhaabbatu. Murna hin feenetu gartee gaas keessaa mul'ate jechuudha. Maaliif sirna silaa jaarmayaa cabsanii waan adda addaa fakkeenyaaf akka fakkeetti diinagdee suduudumaan hasilaa sirni durataa jaarmaya gartee kanaatiif qabaa diinagdee gartee durataa jira. Silaa achirraan dhufamee gartee gaafachamuu qaba akka fakkeenyaatti kaasa. Kana bira dabramee gubbumarraan nama gartee gaafatu deebinee gaafanne maali dubbiin akkanaa tun jaaramnee jirra eega sirnaan jaaramne sirnumaan gaafatamu malee gubbumarraa dhufameetuma ganda keessaa amma fakkeenyaaf akka fakkiitti
qabaa diinagdeetiin ture gubbumarraa dhufanii na gaafatanii jechuudha. Wanni tun itti deebi'atee gaafatamte maali wanni kun jennaan bar waraana eelsis dulleen ma beena sirnaa jira sirnaan nama gaafatudha. Abbaa jaarmaa qabeenya gartee kanaatii jira kuni godina silaa jirru durataa godinaa gaafatee durataan godinaa amma gaa'ane fakkeenyaaf isaan jalaan jira takkaa'uu durataan godina tokko durataa jaarmaa sanii jala jira isaa ta'e jebeeta isa kanaan ayyasaati wanni kun godhama jechuudha. Kun haa godhamu jennaan bakka sanatti gartee hedduu danqaawwiitiin dhufe. Kana bira dabri bubbulameetumaa'uu jaarmeni hungaa durataa jaarmaatii jira diinagdeetii jira kan malee dippiloomaasiitii jira kan agartee jaarma agartee hawaasaati jira kana bira dabramee namnummaan gartee tokko bakka tana dhufee jaarmaa kana agartee ajajuudhaaf keessa mul'achuu dubbii himaan dhaaba kanaa deebii malee namni kuni itti gorsaa marroo ture jechuudha durataa waraana bilisummaa Oromoodhaati ture namni kun. Kun egaa wanni kun hundinuu namni biraa dhabamee miti maalii hajaamu gartee gaa dubbiin akkana tun naqaatee jechuudha. Kaanaan dalagaan gartee eega dalagamte maa barbaachisaa hajaamuutu dhufe. Kana bira dabri uummanni Oromoodhaa gartee hedduu ala kana jira. Warra gartee waa baratee jira. Warra muuxannoo adda addaa qabu jira. Warra mallee gartee gaadhaaf muduraa san keessaa harkifatee hafee fi namni gaa beektoonni Oromoo hedduun kan jiru silaa bakka sanatti timanii waan kana gargaaru takka bira dhaabbachuu waan danda'an kanaatu gartee gaa barbaadamaa ture jechuudha. Kunilleen deemee nun barbaachisuu gartee gaa waan ja'amuutu bakka tana dhufe. Kanaaf danqaan gartee gaa bakka tana dhufe hoguu kana laallu durirraayis kaasii uummanni Oromoo kun nama gartee isaaf bilisummaa barbaanna jau akka fakkeenyaatti Xaaliyaan gaafa dhufu uummanni Oromoo akka jirutti itti jige gaafa Soomaaliin gadi dhuftu akka jirutti itti jiganii maaliif qawwee kana fudhachuu fi nama mootummaa kanaan lolu bira uummanni Oromoo dhaabbata. Ka isaa maal gaafatta gaa heera dhaabaa heera gartee gaa maal jaarmaya ka'ate kami maal barbaaddallee jee uummanni Oromoon gaafatu. Ammallee hedduu irraa qusataa jechuudha. Sun dhiisaniiti gaa uummanni Oromoodhaa gartee akka malee kabajaa guddaas qabaa fi kana bira dabramee warrumamma silaa uummata Oromoo kan gartee uummata Oromoo harkaa qabu nama beektaa ganda keessaayis beeytoonni ka uummata harkaa qabu kan silaa kana qabachuu qaban dhiisaniitiin faallaa kanaa warruma kanaa as keessaa gartee moggeessuunii fi deebii namnummaan tokkofan namuma hiriyyaa isaa kan gitasaa osoonii fi waa takkallee badii kana qabaa osoon jiin as keessaa fa'aa ari'uudhaatu mul'ate jechuudha. Guddaan wanni gartee bakka sanatti waan kana kaasu duraan illee waan kana hundumaa agarra beektaa mee afi ni tolanii mee afi irraa deebi'uun oolanii osoo ja'amuutiin dubbiin san dhufte san dhufnaan gaa maaltu tanaan dhufee amma akka fakkeenyaatti Awurooppaan jira durataa agartee warra Awurooppaa kanaan gaafii bakka takkatti gaafiin gaafatamti. Wanni dubbiin kun ta'eef nuti gaan beeynu irraayi. Wanni kun jaarmaya siyaasaati beekuu qabna nu hubachiisa jenneeni jechuudha. Guyyaa sanillee haga tokko waa daddarbateetuma osoo hin tahiniif hayyee deebiin isiniif deebiti nun jedhamee turame. Itti gartee gaa ati illaa guyyaa irraatti wanni gartee deebii isanis hin jirtu san bira dabramee gaa warrummaan jaarmaya kana ala kana jaaramee uummata kana sossoosaa ture akka jiruttuu gaa jaarmaya kana keessa dhaabbatee jechuudha. Wanni gartee gaa rakkoon ala kanatti jaarmaya kana mudate nuti beektaa biyya keessa hin beeynu nun galchu waan biyya keessaa nuti ala kana jirra uummata Oromooti. Rakkoo uummata Oromoo kanaaf jaarmaya silaa dhaaba uummata kanaaf falmu maaliin humnaan qawweedhaan hafalmu kana bira dhaabbachuutu murtii teenya beektaa. Jennaan wanni kun gartee deebiin dhabame san bira dabramee bubbulameetu gaa akka waliigalaattu namnummaan ala kana jiru haa jennu. Iyyannaa ergate eenyutti abbaa isaanitti ergatanii jechuudha. Abbaan keenya eenyu fakkeenyaaf marroodha. Wanni akka qabnu jirtu. Marroo
gorsaa keetii wal dhabne namni beektaa ala kanatti kana waa hunda harkisee luqqisee gamana achi ofii as oofu jireenyaadha jechuudha. Maqaa namaallee beektaa manni dhawwachuu barbaadu dhaawanii itti himuudha. Nurraa qabii waan jedhamu beektaa iyyannaan itti dhiyaatee jechuudha. Iyyannaa dhiyeenya kana akkuma hawaasa Oromoo takkaa'uu jaarmaya ala kana jirutti guutuun biyyaa iyyannoo dabarfatte wanni san gaa osoo hin deebiin ani hin beeku gaa dhihoo gaafaanii fi guyyaa goototaa jechoonni jedhames miidiyaa kanarra jira jechuu garte. Miidiyaa kanarra jira. Ani isa tokkichaatu naaf caalaa isin keessa isin gartee warra ala kana jiru waa takka wani isin irraa barbaadu hin jiru wan. San duratti illee darbataa wahii kan silaa namni gartee uummanni miliyoonni 60 fi 70 eeggatu jecha hin jenneetu beektaa isarraa bee. Sun gaa akkuma gorsaa fakkeesseeti isin warra ala kana jirtan if jaaraa malee waan qabeenyaa fa'aa gartee wanni isin irraa barbaannu hin jiru jechuudha. Namni waan kanaa kanatti dubbatee jira. Aboo kana bar toluma keenyaa fi if jaaraa jechuudhaaf jecha kana jee malee wanni inni gartee waan kana jeef hammeenya biraatii miti. Kanaaf durirraa iskaasii warri gartee jaarma kana hoogganu dhugaatti hogguunii fi jalqaba duraatii fi warra immoo isaan jala jiru. Keessaafuu waraana bilisummaa Oromoodha durirraa iskaasii nuti walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa fi birmaduu mootummaa Oromooti gartee hundeedhaan ka barbaannu beekte. Gubbaa tan immoo waan biraatu keessa jira. Akkuma leencola ta'an faana waggaa meeqa daaraan kutanii diimaan hoggoofan waaniin isarratti kitaabni meeqa silaa dubbanne ni ajaa'ibda jechuudha. Deebi'anii waggaa eega dullooman booda nuti karaa kana bar dhuguma itti amannee gartee jalan deemne hajuu sunilleen asiin nu mul'atteetiin danqaan gaa deemtee gaa akkamitti mul'achuun san dhufte san boodallee waa hedduudhaa jira isin ani isinirra tokkichaa kanaan naa caalaa hin kijibu qabso jira ilmaan isaa facaase kaniifi maatiin guutuun beektaa maga nammeeqaan beeka ha maatiin guutuun itti facaate gammoojjii Oromiyaa tana keessa. Kanaaf jecha kanaatu beektaa jaarmee abaa oboodhaa haala kana jiru danqaan guddoon kattete kan itti mul'ate bifa kana jechuuf hin jagaayii sitti gabaa tanumaan tuqeetuma irraa dhaabbadhammayi. Danqaa fi burjaajii rakkoo siyaasaa jaarmee abaa oboo biyyaan mudateef rakkinni siyaasaa jaarmee keenya mudatan bu'uurri rakkoo kanaa maalii kan jiru gaafuma jaallandeewoodhaaf dhiyaate san kana dhaabbattiin deebi'aa jaalladhaa maayikii fudhadhu itti hubatu. Okay. Galatooma akkam ooltanii egaa waaqni afaan dhugaa afaan gaariin waa dubbisu. Bu'uurri isaa egaa akkuma jiru jaal danda'anis baay'isattaa sa'aniiru akkuma isaan jedhani. Bu'uurri isaa anaan akkanatti fakkaatu hoggana biyya alaa yookiin diyaaspooraa jiru baay'isatti ijaaramuu dadhabuu hoggana waloo dhabuu isaati. Maaliifuu jaarmaa kana keessan ture waggaa baay'ee biyya alaatti jechuu kooti akka tibu'aattis yoo tibu'aa akka dhugaatti fudhannee akka caasaa adda bilisummaa Oromootti baay'ee fakkeenyuma baay'ee cimaa ture. Namuusa seegee waan hundumaa dhaabbatee qoree jiru raawwachiiftuus filatee dimokiraatikaalii karaa dimokiraasii filatee waggaa waggaadhaan egaa waggaa lama lamatti filachaa ture waggaatti immoo walga'iin hin jira. Waan hundumtuu seeraan heeraan deemaa ture. Innaa sana hawaasnis hawaasni caasaa sanyii jallee deemus tasgabbiin namuusaan waggaa baay'ee deeme. Egaa maaliin isarraa kaanii olaalle sana booda adda ba'oon biyyatti galees baay'ee 98 edda aangoon gara jaallee daawuditti ennaa darbu
warri tibu'aan facaasan maaliifu tibu'aan baay'isatti deemaa ture caasaa seegaa ture hawaasaas walitti qabee innaa warri hoogganaa dhufanis walitti qabee fi haasofsiisaa ture sana booda 98 booda seerumaan kanan irratti argame Firaankifart dhaqee ofii koo Swiidii ergame akka sana booda hin deemne waan if akka godhame sana dura nama baay'eedhaan waliin wal dura dhaabbanne sanaa calqabee egaa sinuun beektu waggaa 20 amma Eertiraa ture ABO'n manadhaa keessa akka ture beekamaadha kanaan namatti immoo kan jedhe Daawuditu jedhe waan hundumtuu socho'uu dadhabe caasaa lafa tures hin agarre ani Awurooppaa keessatti konyaa maqaayyuu konyaa fi maalii kan jedhan inni ittuma fufee duruma ture innaa dhaabnu akka ba'ootti garuu akkatti deemaa turan hundumtuu akkatti hawaasa walitti qabamu hundumtuu karaa bayeessan ture dubbiin sun achumaa calqabeet jajallachaa dhufe biyya alaa kun jechaadha karaa baay'ees wanti jajallamne wanni isaa keessa lixuun barbaadu warri baay'eenis manatti galanii taa'anii warri sana keessa turan warri biyya alaatti muuxannoo qaban baay'oonni isaanii manatti dacha'anii egaa sun hundumtuu rakkoo fidee dhufe jechaadha sana boodas egaa rakkoon achi dhalate sun akkaan amma argutti isumallee bara jaal'ee Daawit wayyaa jechuu kooti garuu edda bosonatti jaal'ee marroonfa bosonatti hafanii ani duraan isa calqabaa keessan galle garuu gaafa na gaafatanii Doktor Galaanaa Baalchaa waan pozitiivii dhumaan hin maqaadhaa namun pozitiiviidhasi na gaafatee jaarmaa kana galii maaliif mana teenye ilaaluu hin dandeenyu jaarmaa kanan gale bubbulee egaa warra nama nufaana warran waliigalu waan akka jaarmaan kun itti deemu nan quubsine akkatti ilaalchisaas deemu akkatti hojjetamaarra jirusi karaa diinagdeedhaa maalidha kan hin jedhuun keessa haasa'aa ture egaa jaarmaan caasaa hin ijaarranne caasaa bayeessatti calqabee indiriirsine caasaa isaa bayeessatti akka indiriirsine jaarmaa ta'uu hin danda'u ana caasaan isaa diriiruutu irra jira sun indiriirre lammaffaa seerrii fi heerri ABO'n ittiin bulu suniyyuu indiriirsine caasaa dhiisaati caasaan egaa diriire inni diriiraayyuu inni iramaayyuu wanti ittiin hojjetamu kan jiruun ittiin qajeelfamu sunillee lafa taa'een jiru eenyunni kan ammoo abbaadhuma keessumaa humna tokko qeenxee humnaa tokko kan qoreen adda addaa jala hin jirre kan caasaan jala hin jirre waraqanni wayii kan heeraa fi seera adda bilisummaan ilaale faca'e isas gaabii keessa galchuu calqabne kuni kan nama tekkeeti malee kan nama qeenxeeti malee kan jaarmaa sanaa miti isa bu'uuraa miti kan jennu dudubbachuu calqabne akka dhibeen jiru egaa sana keessas taa'ee waan baay'eetu jira wanti diinagdeen hin jira diinagdeen kunas akkatti deemu jaarmaa kana quubsaan turre nagayeen hin jiru akkatti deeme eessa akka gahe eenyutti akka gahe maalirra kunis gungummii fide kun hundumtuu gaafa gungummii fidu gadi baanis gadaduu gaafa dubbachuu miseensi baay'een iddee hundumaa suni dhumarratti waan baay'ee fide karaa keenyannaa beeknu kun egaa maalinni to'annoo kan to'atu jaarmaa biyya alaa kana kan walabarraa ta'e
akkatti jiruun deemu, akkatti dinagdeen deemu, akkatti caasaan hundumaa silaa caasaan hin dhaabbanne kan deemu, caasaan jiramoo hin jiru kan jedhu kan walaba ta'e qaamni hin dhaabbanne hin jiru. Kan namuusa sanas, kan hundumaas, kan horii sanas, kan maalii sanas to'atu humna nama tokkooti. Kun hundumtuu rakkoo fide. Silaa akka Oromootti kan yaaduun nuun dura jiru, egaa dura hooggana ana hooggana jedhu isa waggaa waggaadhaan kabaynu gootota keenya guyyaa shinnigaatti dhuman tokkummaadha jedhanii kaayyoo isaanii jedhanii dhuman yaadachuutu nurra ture. Kun immoo keessumaayyuu warra ani geggeessaadhaan qondaalaa egaa warra sana yaadachuutu irra ture qeenxeeyyoo haa ta'u. Garuu kaayyoo sana of jalatti dhiitanii anatu caala kaayyoo sana waan inni jedhe malee hin ta'u kan jedhuun horii deemamu kana sirnaanis hin agarsiifamu. Miseensi maaliifuu baruutu irra jira. Miseensi yoo deemee waggaa tokko lama afaan qabachuu danda'a. Sana booda garuu gaaffiin ka'a. Gaaffiin miseensaas hin ka'a. Gaaffiin iddoo hundumaas hin ka'a. Gara dirreeyyis ka'uu danda'a. Kun hundumtu waan hin eegamnee fi booda miseensi egaa waan baay'ee gaaffii gaafachuu calqabee gaaffiin sun akkam gaafatama kan jedhus gaaffiin sun katabamees ergameera. Nu biraayis akkanuma. Gaaffiin sun eessa akka ga'e asiyyuu ga'eedha kan jedhamu kanuma jaarmaa keenya ilaalu kan miseensa ilaalu si'a lama katabnee dabarsine gaaffiin suni eessa akka ga'u iddeen nuti itti ergines ga'uu dadhabe akka qime akka miseensa akka gurmuutti egaa kun sana boodota kan iddeen dhumarraayyuu kakka'e rakkoon sun egaa rakkoon caasaan waan hin dhaabbannee fi caasaan maaliif dhaabbachuu gaafa akkuma amma jaale danda'uun jedhe namni tokko maal hojjate maal qaba kan jedhu dhufe. Xinnoo ishii kun xinnoo yoo ta'u ta'een guddaa at least gaaffiin akkatti deebi'uu qabaayyuu nama hin qabnu amma namni edda jaaramneefis dhiyoodha. Warra kanarratti hin hojjetu nama baay'ee warra beekumtii qabu warra hayyoota keenya walitti qabachuurra jirra. Kanaaf duubatti hafee jedheellee namni deebisuun namarra jira. Caasaan dhaabbachuun diruuriin hin barbaachisu. Kan jedhu waggaa amma kana jaarmaa kana keessa turre wanta akkanaa kan jedhamu dhageenye hin beeknu. Maaliifuu gaaffiin keenyas akka caasaa adda bilisummaa Oromoo ABO turreetti biyya alaatti waggaa waggaadhaan yoo xinnaate namni dirreedhaan hin dhufaayu. Gaaffii hundumaa nu faana mari'ate gaaffiin sun akkamitti hiikamu irratti haasa'ame murteen itti kennamee deebi'anii deemu. Gaaf tokko miseensaan akkana jedhanis miseensa irrattis ani garuu inni kun ajaa'iba natti ta'e. Miseensa jaarmiyaan immoo warri itti gaafatama qabnu inni gurmuu calqabee amma hooggana gubbaa gara gootti miseensa kabajee miseensi yoo rakkoon dhalate miseensa keessatti yoo rakkoo sana hiikuu dadhabe rakkoon sun hiikuudha yoo dandeettii hin qabaanne yookiin fe'ii yoo hin qabaanne dandeettii yoo hin qabaanne warra isa danda'u gaafata fe'ii sammuu hin qabaanne fe'ii hin qabaanne fe'ii hin qabuu jechaadha jaarmaa sanaa dhimma hin qabuu jechaadha. Kan hin arge egaa jaarmaa biyya alaa jiru kan ABO WBO jala jiru kan horiidhaan gargaaru kan maaliin gargaaru kana humna isaa ijaaruu dadhabuun deebinni deebis gaafatu faana gadi taa'uu haasa'uu dadhabuun qaamni sana godhu dhabamuun kun hundumtuu rakkoo fide jaarmaa kana keessatti otoo namni ABO WBO jaalatu ammayyuu hin jaalanne ammayyuu biraa namni ijaarsi qabnus tokkuma. Egaa maaliin warri kaan fudhatanii kana gadi ba'anii jaarmaa dura dhaabbatu kan jedhasiise kunis rakkoo fida. Maaliifu nuti ammayyuu warra gadi ba'ee ani biltsiginnaadha. Jaarmaa kana warra jaarbii isaanii gaafatanii lakki gaaffiin kun jaarmaan Oromoo inni guddaan kun akkanatti yoo deeme gara fuulduraatti maal nutti fida? Rakkoo fida, gara baduutti fida, gara jaarmaa kana
diiguutti fida. Kanaafuu kana gaaffii kana warra dhiyeessan hin gadi baanii biltsiginnaadha jechuun baay'een gaddaan. Ani isaa warra akkana jedhee nuun jedhu har'ayyuu afaan guuttadhe maaliifu yaadaan adda addaani malee nuti har'ayyuu akkum jaallan kootitti lakkaa akkuma obbolaa kootitti lakkaa isaan irrattis maaliifu Oromoon dubbii naa bultu jedheeti illee walii galuu dadhabee aadaan Oromoo dubbii immoo itti deebi'a burfatee. Aadaadhuma Oromoo sanallee irraanfannee walirratti bobba'uun keenya. Diina hin taaneen diina jechuun otoo diina hin ta'in diina jedhanii tokko irratti bobba'uun kuni baay'ee qaaniidha. Silaa otoo ta'e horiin dinagdeen bu'u silaa walitti qabamee saantibii tokko isaa taatu daa'ima koo isin immoo obbolaadha daa'ima koon jedha warra bosona kan jirani silaa amma danda'e isa walitti guuranii ijoolleen kopheen qabanii waan uffatan hin qabanii waan nyaatan hin qabanii dura isa dabarsinee miseensa kana walitti qabne yoo dandeenye faranjii irraayyuu fuune jaarmiyaa kana ijoollee bosona loltu kana qaqqabsiisuun nurra jiraayu. Garuu hoogganni kana godhu immoo kan irra jiru silaa kana gochuu hin dandeenye walitti qabee kana yaaduu hin dandeenye. Ana malee kan jedhu kan ina jedhu malee kan jedhu sun immoo gara fuulduraatti akkanas deemnaan tokkummaa Oromooti tokkummaa warra qabsaati tokkummaa miseensaati baay'ee gufuu ta'a. Baay'ee nama yaachisa. Kuni gara fuulduraa gara boodaatti yoo sa'a qabaanne maal gochuun nurra jira kan jennu irratti deebinee haasa'uu hin dandeenya. Kanaafu nuti sar'a otoo immoo kanum jecha akkatti obbolaan keenya kunis karaatti deebi'anii kan nu baasu marii qofaadha. Ijoollee kanaa jennee ijoollee bosonaa lolan jennan. Warra karaa kana deemna ijoollee kana gargaarra warra loltuu keenya gargaarra warra dirreetti kuffisanii kufuurra jiran gargaarra isaan faana dhaabbanna barbaachisaadha kan jedhu gara fuulduraattis mariirra dhaabbanne mariidhaan akkamitti caasaan diriire akkamitti horiinis wanti hundumtuu isaan gahu yaadaanis waan hundumaa akka humna keenyaatti isaan gargaaru sanarratti haasa'uudha kanuman jedha galatooma. Gamtee Sawaariyo gaafuma tana irra deebiidhaan siyaasachuu barbaada. Rakkoon siyaasaa jaarmina abaaboo biyya alaa mudate bu'uurri isaa maalidha? Kanatti deemaa jirra. Yeroo itti diinni keenya kallattii hundaan Oromoo fi Oromiyaa irratti lola banuudhaaf qophii murachaa jiru kana keessatti jaarmina abaaboo rakkoo keessa isaa jiru fudhachuu dadhabuun akka diinatti caasaa isaarratti gadi ibsa baasuun furmaata rakkoo uummata Oromoodhaa uummanni Oromoo irra keessatti bu'u kana egeree uummata Oromoodhaati. Fuuldurri keenya waan hunduu nateessanii akkatti deemaa jiru jaallatteessa. Galatoomii hundee gaafii tana nu dhiyeessuu keetiif galatoomii xiqqoomee waa'ee rakkootii irratti xiqqoo hawaa tuttuqu taa fuulduraa sun itti ciyaana rakkoon jaarmee jaarmeenni abaaboo duraan anima fuuldurarraa isin dhufu amma walakkuma tanarraa hin eegala. Jaarmeenni kun jaarmee namni namu akka gamtaatitti if jaaree duraan abaaboo gaaratti if jaaranii namu akka mataa fiititti if jaaree jaarmee adda addaa jaarratee dirreedhatti gargaaruu ture. Eega akkas taate karuma tokkootu gaariidha. Karuma tokkotti yoo deebine gaariidha jenneeti bakka takkatti deebine jaarmeenni kun guddina ja'a ture. Guddina ja'an kun gaa seerumaan taraa duraa sun seerumaan gartee hojjechuu ture. Jaarmeenni kun seera qaba. Addi bilisummaa Oromoo seera ittiin jaaramte qabdi. Keewwata ittiin bultu qabdi. Jaarmeenni caasaa ittiin jaarame qaba. Caasaan jaarmiyaa sun seera hoogganni tokko namuu jaarmee guddina qaba. Guddinni hooggana qaba. Guddinni
gamtaadha qaba gamtaan gurmuudha qabdi gurmuun seeraan bultee gurmuun gamtaadhaan fi kanaan waan hoogganamtuuf yeroo hojii eegalletti hojiin hoggaa baatii 6-7 keessa hoggaa achiin deemtu taate diktaatorummaan jaarmee keessatti mul'atti maaltu mul'atti jaarmee abaa'oo waboo biyya alaa keessatti jaarmee gartee gamtaa addaa koree addaa tanuti hin beekne koree tanaatu jaarmuma keessatti ijaarame koreen tun jaaramtee jaarmee keessatti jaaramtee jaarmuma if dandee deemu jiru kana hooggansa qabu kana hooggansa eeggachuu dhabee hooggansi silaa seeraan bakka taa'ee waan hojjetamu cufa itti galee namuu suduudhaan waan hojjetu qaba. Dameen diinagdee hojjetti dameen jaarmiyaa fi siyaasaa dameen miidiyaa dameen dippiloomaasii kana hojjechuu qabdi. Dura ta'an jaarmee biyya alaa waan kana guutuutti gubbaarratti hooggana malee keessa gad seenee hojii gamtaalee adda addaa tana keessa seenee ifumaafuu abbaa ta'ee dubbii himaas ifumaa fudhatee dubbii himaas achumarraa darbee waan kana balleessite odoo jeen itti himin achirraa darbee dippiloomaasii achi maysee waa'uma cufaa harka isaatitti galfatee wanni kun maaliif ta'a jennee hoggaan nuti iyyata barreessinee gamtaadhatti galchinee gamtaan waan kana nuti gamtaan mangudduma warra koruma inni ijaarrate sun inni gamtummaan silaa hooggana keenyaatu koree inni ijaarrate koree tikaa kan keessatti ijaarrate ka ittiin addaa nu eegu akka nuti yaada waliin dabarfanne seera dhaabaa kanaan akka nuti hin hojjenne ka hojjetu waan nu keessatti godhaniif hoggaa nuti xalayaa itti barreessinee itti erganne wanni kun isin ilaalchisu isuma biraa hunkuttu xalayaan Awurooppaa biraa hunkuttu artumatti maranii waraqaa teenya ciranii gad deebisan maaliif kun ta'a gaafii kana hoggaa deebifnu akkanatti maallaynni diinagdee koree diinagdee jaarmee keessatti jaarmee jaaree jireenyaan jaarmee ilaa caasaa qabu kana caasaa eeggachuu dhabee naamusa seera dhaabaa cabsee hoogganni seera dhaabaa cabsee hooggana gartee gamtaa bira darbee akkasumatti ilaa gurmuudhatti gabbee gurmuu keessatti abbootii diinagdee wajjin walii hidhatee diinagdee kana odoo gurmuun quban qabne odoo gamtaan quban qabne odoo guddinni quban qabne maallaynni kun fuudhamee kara ittiin dabarfamuutu jira maallaynni kun caasa qaba seera qaba abbaan diinagdee dhufee waan kana gartee waan kana seeraan gamtaa gaafatee gamtaan guddina gaafatee guddinni gurmuu gaafatee akkasitti maallaynni seeraan deemuu qaba kun eegamuu hin turre maqaadhaaf itti gaafatamaan damee diinagdee qaceelaa Siraaj maqaadhaaf jira malee waan kana waan bahuu fi waan ta'u jiru kana takka inni nu irraa dubbachuu hin danda'u haaluma amma nuti keessa jiru sun itti jira wanni kun maaliif ta'a seerri kun ta'uun qabu waan leenuu seera qabdi nageen ummanni irraa maallaqa walitti qabnu kun maallayni kun waan galeef beekuudha qaba gartee nageen ummata kanaa kan namu qabdi maallayni bahu kun nagee qabaachuu qaba seera qabaachuu qaba wan bakka itti bees ummanni kun waan beef bakaraa itti bee hamma na baafne jee koreen irra gatteessitee murteessitee waan baafte himuudha qabdi tanaafuu nageen dhufuudha qabdi jennee gaafii waan nuti dhagaye waan kana dubbachuun qabdanii nutu waan kana nutu itti fayyadachuutti hin jirru kajantaan kuni ta'uun qabu jechuudhaatti wal dura dhaabbanne kanarratti hoggaa wal dura dhaabbanne wanni kun ta'uun qabu irratti hoggaa wal dura dhaabbanne yeroo kanatti gamtaa Iskandinaafiyaa keessatti rakkoon tun hoggaa kaate dhufee jireenyaan dhufee yeroo kanatti naafii dhaabaa fi tasfaadhaatu gaafii kana hedduu jajjabeessee gamtaa Iskandinaafiyaa gaafannee gamtaan Iskandinaafiyaa gamtaa guddina Awurooppaatitti erbitee guddinni Awurooppaa waan kana bakka sun xalayaa hin dabarsu xalayaan guddina Awurooppaa bira hin dabarsu lubni bantii dooniyaa afaan hidhanii inni dooniyaa afaan hidhee achi nuu kaa'ee
dooniyaan sun inni hidhamtee afaan teeysachi hoggaachi geesse bakka sun tuyxeetuma xalayaan gad deebite waan kana isiniif deebii hin qabu kajawta kanarratti wanni kun ta'uu qabu jennee nuti dhufee jireenyaan seeraan ala hojjechuu jira seeran eeggatu caasaan eeggatu naamusa dhaba seera dhaabaa cabsee jira gamtaa fi gudinaa fi cufaa'uu tokkollee seeran eeggatu gurmuu keessa gabbuyee wooma arke dalagaa jira gurmuu tana keessatti inni miseensaa miti bakkuma jiru sun keessatti hojjechuu qaba malee gurmuu miseensa keessatti hin ta'inillee gabbuyee bakka tana keessaa maallaqa seeraan alatti fuudhee dabarsuu hin danda'u inni abrii abbaa diinagdee abrii kan nu qaba waan jiru irratti gaaffii qabne kanarratti koree manguddoo koree inni jaarrateetu jira koree inni jaarratee nu keessatti jaarratee nama koree nama torba ka jaarrateetu jira koreen torban kun gartee tajaajiltuusaa ta'u nama yaada gaarii dhiyeessu cufa ka dura dhaabbatee dhooytu tawaan kana cufaa'u hanna inni oofu kanaaf shira inni oofu waliin dhawa kana wanni kun sirriidha tajaajiltee isa deeggartu qopheessee nu keessatti kanarratti maalla inni nu keessaa fuudhamee maalla inni seer odoo waboodhaaf hin bayin maalla inni fuudhamee finfinneedhatti ergame abbaa diinagdee fanni gaafannee sababni itti maalla inni kun ergameef maali jennaan jireenyaatu naa ergi jee kanaafiin ergeef ammas odoo nuti gaafii kanarra jirru maaliif kun ta'a odoo jennee nuti haadha diinagdee kootu hisaabi maallaqa kana jennee hoggaa gaafanne kiloona 435 nuuf hisaabdee wanni kun seeraan hawaasninis maallaqa kana baase ittiin nu gaafata waan kana seeraan barruudhaan barreessi waan bees bakka kanaatitti be waan jiru sammana jira jee nuuf addeessi barruun fidi hoggaa jenneen haya 35 harkaa qaba waan kan barruudhaan guyyaa naatti qabaa jettee guyyaa nuti itti qabnee fi torbaan lama qabnee fi torbaan lameen sunitti halkan jaarmee nu keessatti jaaree kana manguddoo jaarratee manguddoo gudina aanaa tokko qofarraa bakka buutu manguddoo aanaa tokko qofarraa guruubii tanarratti illee sagalee isaanii walgahii jirtu waraabeetiin guruubii tanarratti illee maxxansee jira manguddoon sun jaarratanii warroota gaafii jajjabduu kanaa kaasu kana balleessu qabnarratti halkan waasaabbii hidhatanii halkan durataa iskandaniifiyaatti dhufanii gamtee isaa fi dhaabaa fi tasfaa hatattama bakka tanarraa kaasi bakka tanarraa jaarmee keessa jaarmeerraa dhaabaa bakka tanarraa jarri kun dhaabbachuu qaba jaanii itti dhufanii maal balleessanii wanni isaan balleessanii jirtu gaafiin waan kana balleessan jaafida namni waan kana hojjete jireenyaa dhufe akkasumatti gurmuudha dhufe isaa waan kana kaase abaluus gurmuu keessaarii abaluus waan kanarraa arii jee caasaa keessa dhufe akka nu faffacaasuudhaaf akkasitti hoggaa qophaa'ee durataan iskandaniifiyaa seeraan alaa jaarmenni kun na jalatti hoogganamaan badii jara kanaa takkallee ani nagarree waan isin deemtaniin kana hin fudhuu jee dura dhaabbate kanarratti hoggaa nuti waan kanarratti inni waan kana dalage amma jireenyaan haala kanaa waan hojjateef jireenyaan dhufee hatattamatti waan kana waan badii tana cufa hojjechuu jiruuf dhufee gaafii fi deebii nu wajjin godhu qaba hoggaa nuti jenne ballama qabatee manguddoo saasun qabatee nutti dhufe akka iskandaniifiyaa gurmuulee iskandaniifiyaa guutuu walitti qabnee gaafii dhiyeessineef eenyuutu ati hoggana gorsaa hoggana hoggana jaalemaroodhaati ati diplomaasii eenyuu si godhate dubbii himaa eenyuu bakka si buufate wauma cufaa abbaa ilaa gurmuu keessatti seera eeggachuu dhabdeeti waa cufa laaqaa jirta eenyuu bakka si buufate waan kana cufaa'u anaa hojjatee dirreerraa hogganni bakka na buufatee gartee dubbii himaan ooyisa gore dubbii himaas itti dhiisaa bakka dubbii himaatiis anaa hojjechuu jira waa cufaa wanaachuu hojjechuu jira maaltu isiniin gee dirreerraa bakka na buufatanii anaa hojjata kun isiniin nayne bira kutaa jee eega akkas taate gaa ati seeraanis hin bultu gaa diktaatorummaadhaan deemta diktaatorummaa ati deemtuun kana hin fudhannu irratti wal dura dhaabbannee armarraa nu biraa deemuudha ta'e kanarratti gaa
yeroo kanarratti ragaadha qabna ammas deebi'ee maallaqa 35,000 hafee sun odoo jarri kun hisaaba barbaadan sun jara kana jalaa nuuf dabarsaa jedhanii lubni bantii bilbilee haadha diinagdee hatattamatti haadha diinagdee ijaarrataniif jalaa qaban haati diinagdee ani jireenyaaniin hoogganama malee tanummaan gurmuudhaa ta gurmuu teenya keessa durataan keenya dhaabaadha. Odoo isaan hoogganamtuu ani isiniin hoogganamu hooggana sadii jidduu bira kuttee Iskandinaaviyaa bira kuttee Awurooppaa bira kuttee ani jireenyaaniin hoogganama malee isiniin hoogganamu bakka inni waan inni godhiyyeen godha maallaqaas harka keessan waan isin jettaniin godhu hajjattu taate hatattamatti jireenyaan luba bantii abriitti abrii kannee lubni bantii haadha diinagdeen odoo rakkoon tun jirtu maallaqa 25,000 sun 25 naana qiyyeeni 25 luba bantii irratti naqame lubni bantii TV jireenyaan ummata dhugaa dubbatu ummata haqarraa ammayne ummata cubbuun feene kan jiru ta'e jarri cubbuudha koreedha qaba koreen sun nama 8 akkuma jirtutti Awurooppaa kana keessa jirti ta jireenyaan qopheeffate walgahii isaaniitillee keessa dhaqeetii waraabee maxxansinee jira kanaaf walgahii sun irratti warroonni caasaa jireenyaan irratti dalagatee akka naannootitti addaan qooduudhaan akka gandaatitti addaan qooduudhaan gartee keessa kutanii waan biraa kutanii hoggaa nuti gaafii tana gaafannee odoo nuti kanatti jirru Qajeelaa Siraaj walgahii hatattamaa jee yaamee odoo nuti nu yaamin walgahii dhaabaa jaarmee biyyaalaa abbaan diinagdee durataan isa yaamsisee as deebi'ee maal jaan jaarmee adda bilisummaa Oromoo afran qalloo fi ilmaan sikkoo mandootiitu jaarmee kana dura dhaabbachaa jira jedhanii intala takka qopheessanii jaarmanii bada dhaabbatanii intala sun hoggaa walgahii irratti yaamanii dafaa intala tanaaf kannaa jedhanii intalti achirratti gandaa fi naannoodhaan akka isiin addaan qoddu isii keessaan akkasitti duula banan deebi'anii hayyoota qaamni naaquse kanuma jaarmee keessatti abaa'oo keessatti manguddoo nu keessa jirtu waan kana dura dhaabbatan jedhanii mataa gaggaragalchanii Facebook irratti nuti usneetuma hamma jiru mee manuma keessa fixanna jennee nuti usneet mana keessa kan jiru miidiyaa irra gabbaanii olola addaa bananii naannummaa fi gantummaan addaa waan nu qoodaniif nutis tarkaanfii maayyii fudhachuun keenya achirra dhaabbannee jaarmanni eega isaan if jaaranii eegaa araddaan takka Oromoo hin bilisoomsitu naannoo araddaadhaan if jaaranii jaarmee araddaa if jaaranii jaarmee kana jalatti gaa waan nuti jennu fudhachuu dhabdan ni baddan warri jau eega nutti as dhalate gaa akkasitti hooggana dirree jirutti erganne xalayaan namni 90 hoogganni 90 xalayaatti erganne xalayaan sun deebiin nuuf hin kannamne maali deebiin si waan ijaan xalayaan nuti rakkoon nuti ilaa jalarraa qabnee gamte jaarmee biyyaalaa kana keessatti rakkoo jirtu kana cufa iyyata xalayaa 100 meeqa itti erginee nu didan hoggaa nuti dirreedhatti erginee xalayaan sun nu geenyee seeraan jaarmee biyyaalaatu hoggana biyyaalaan gaafanne kanaaf deebii kan nu hin qabdan yaada jehuun armarraa ammas xalayaa sunillee jala dhaqee akka xalayaan sun hayyama keenyaan alatti odoo nu gaafatin achi dhayxee jechuudhaan irra walii galaniituma akkasitti nu cuqilan haa cuqilanii seerri jaarmee adda bilisummaa Oromoo dirreedhatti koree hujiraawwachiiftuudhaatu jira koree hujiraawwachiiftuu fi durataa fi itti aanaa fi cufaafuu erginee jira koreen sunis deebi'uu nuuf hin deebifne gaa jaalamaroon gabbee jireenya silaa guyyaa ayyaana duraan nuuf deebii kan nu dhabee miidiyuma irratti jecha hamaa nuun jechuu malee koreen gartee jireenyaadha kanarratti gabbee odoo duraan deebii nuuf kan nu didee
duraanuu jireenya marootu na bakka buufate jee nuti ni beeyna waan inni dalagu jiru addaan nu facaasu mana hayyootaa kajaaranis koree hayyootaa tajaaran koree hayyootaa sunis diigee koree biraa lumni bantii ta'a jeju nu keessatti ijaarratanii achirra dhaabbannee nutis if jaarree agaa if jaarree hoggana if keessaa baafnee bakka buufannee ilaa miidiyaa banannee nutis qophooyne eega isaan gaadula miidiyaa fi cufaan nurratti banan kanarratti maroon guyyaa sun duraan deebii nu deebisuu dhabe guyyaa ayyaana silaa goota shinnigaa silaa guyyaa sun gartee kakute galatooffatanii kajiru kana jajjabeeysan gaanamuu akkasumatti naaqusee itti lubbuu dhabee maatiis itti dhabee jireenya faarsuu irratti guyyaa gootaa sun silaa gabbee jireenyaan nama anaa bakka buufatee waan inni isiniin jiru fudhaa harqoota sibiilaa kaniin ani isinirra kaayee kana fudhaa harqoonni sibiilaa anaatu bakka buufate silaa anaa isin bakka buufate jechuu isarraan toltu jaarmee abaa wabootiitu hoggana wabootiitu bakka buufate silaa jee irraa tolti anaa bakka buufate jee anaa bakka buufate inni amanamaadha hannani jibbaa kijiba jibba jee wannummaan nuti itti qabnee isa qabnee harkaa qabnuufu hannaa fi kijibaa fi diigamaa fi naannoodha uummata addaa qooduudhaan wanni nuti dura dhaabbannee kan irra dhaqabnee ragaadhaan waa cufaa'u kanarra dhaabbannee as deebi'ee inni maal jee inni kun maatiitti dhabee waan inni dhabeen beekaa kanaaf wanni isa qobaa qabdanii akkam qabdanii qabanii xiixa godhanii hin jirtu kajawte hay saba bar maatii fi yoo bakka gartee maatiin inni uteela keessa oowwaa ta'ee hoogganni dirree jaarmenni abaawoo waboon dirreerraa dhumaa jirti dirreerraa guyyaarraa dhawumtee madaawaa jirti kopheen malee waa takka nyaataan agabuudha deemaa jirti nama uteela keessa ciisu uteela jijjiirratee qabeenya hawaasa biyyaalaa uteela keessaan ciisaa bakka fedhetti jijjiirrachaa jiru inni qooda kaayee fi anaa bakka buufatee isa tuquun qabanii isa tuquu jechuun na tuquu jechuudha jireenyaa tuquu jechuun maroo jireenyaa jibbanii maroo jaalachuu hin danda'u nuti naman jaalannu durumaanuu kaayoodha wanni itti amanne malee namatti hin amanne namni namatti amanu namni ni du'a ni kufa yoo namni kufee qabsoo wajji kufti nuti tanaaf kaayoo addi bilisummaa Oromoo uumamarraa lafa nuu keessa irratti dhaabbanneeti hojjechuudhaaf ammar ta fuulduraatiif ta keessa dabarreef ta fuulduraafitillee nuti namatti hin amannu namni gadaadha qaba gadaa hamma ittiin deemu qaba sibiilaa miti sibiila namarra kaayanii ta'anii malee heeraan gadaa hamma bulchuu qaba hoogganni gadaa hamma bulchuu qaba gadaa suniin waloodhaan waa bulcha malee hoogganni waloodhaan waa bulcha waloodhaan waa mari'ate miseensi tokko eega iyyata kan ergatu taate gattaa'ee rakkoo miseensaa sun namni hoogganni rakkoo miseensaa sun hin barbaanne hiikuu didee rakkoon nama tokkoo qofa achirratti gabbee guyyaa silaa gootni guyyaa ayyaana gootootaati irratti tuqamuun qabuu kan jiru maatii fiitiif xabaqaa hin taane xabaqaa dhabitan malee maatii fiitiif xabaqaa hin taane gartee xabaqaa dhabitanii malee kanaaf nuti warroonni gartee jaarmenni biyyaalaa hooggana hoggana harqoota sibiilaa kan nurra kaa'e suniin hin bullu fuulduraafis hin bullu nuti dimookiraasii Oromoo dimookiraasiidhaan bulti duriis jaarmennilleen seera dhaabaa qaba seeraan bulla seeraan deemna malee kanaaf gartee anaa isinirra kaayyate waan anaa kaayyate namni tokkollee waan fedhe yoo inni dalagees tuquu hin dandeessan dubbachuu hin dandeessan jee hoggaa achirratti nuti nuuf gaddaa Oromoofillee namni miliyoona 70 fuulduraaf yookaan gartee carraa harkatallee niin bulche jiru namni miliyoona 70 qabsaa'utti jiru nama tokko qabee nama tokkoof nama kiyya tuquu hin dandeessan nama kiyya kana tuquu hin dandeessan nama kiyya anaa isinirra kaayyate kayya'u ta'e fuulduraaf wanni nuti fuuldurri keenya maali fuuldurri keenya maaliidhaatu dhaabbata gartee kanaaf rakkoon arma keessa jirtu
gaa nurrumaa hin tuttuqee waa xiqqummaan irraa tuttuqe malee gaa akkuma jaarmee biyyaalaa dirree irraa hin bakka buuse jiru sunittu guututtuu jaarmee biyyaalaa akka gartee leenci hoggaa ilmoo dhalu if jalaa nyaatee fixu sunitti jireenyaan if jalaa jaarmee nama torban isaa biyyaalaatitti wajji muudame cufa if keeysaa nyaatee fixee cufa facaasee leellisee qofaatu jarratti hafe. Warroota dhugaadha irratti kaayoo dhaabaati irratti dhaabbatee deebii itti kan nu cufa ni facaase warroota akka jooniyaatitti dooniyaa gartee kintaala bishingaa afaan hidhanii qabee deemuun qofa if jalatti walitti qabee jira. Kanaaf kaayoon adda bilisummaa Oromoo kaayoo mirga namaa eegdu kaayoo yoo namni dogoggora sun gattaysee waliin waloodhaan gattaysee furmaata itti kennitu furmaata sun dhabne nuti furmaata dhabuudhaatu kana cufa nu dubbisa. Kanaaf gaa yeroo isin ittiin dheeraadhee yoo yeroo carraa harkadhe ittiin deebi'a kanumaan kaniin xumuraan jaa. Caasa maleeyyummaa jaarmee abbaa oboota kan isin kaasaa jirtan mana keessatti baay'ina. Hoggansa tokkotu ilaa gurmuudhaa gadi bu'ee caasaa jaarmee gaggeessaa jira. Gamtaas kan bakka bu'u nama tokko, godinaas kan taligaa jiru nama tokko, hoggansuma sadarkaa idil-addunyaatti koree torban dhaabni abbaa oboo maxxanfate san bakka bu'ee hojii hojjechaa jirutu koree torban gamtaatis, koree torban godinaatis hanga gurmuutti gadi bu'ee ajaja dinagdeerratti kan kennu nam tokko jechaadha jecha. Koreen biraa wajjintu gamtaadhaa maal hojjechaa jira? Koreen biraa wajjintu godinaa maal hojjechaa jira? Jaarka jalaa siraat itti gaafatamaa diinagdee dhaabaati. Miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromooti. Itti gaafatamaa dhaabaa jaarmee biyyaalaa osoo hin taane itti gaafatamaa dhaabaa kan dirreeti. Jaarmeen dhaabaa oboo biyyaalaa itti gaafatamaa damee dantaa diinagdee jaalibsaa maammattuu irratti hojjechaa jira. Akka nuti beeknuttis akka dhageenyuttis. Garuu akka maqaan isaa maxxanfamee guyyaa sana booda namni deebi'ee isaa kenna. Hojii jaallisaan hojjechuu qabu jaallisa jalaa karaa hojjechuu ni danda'a. Isa san dirree dhiyeenya. Rakkina jiru hundi keenya akkuma jirutti fudhanna. Mee jaal danda'u rakkoon furmaata rakkoo siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa jaarmee abbaa Oromoo biyya alaa murta kanaaf furmaanni isaa maali jettee yaadda? Furadhumaa kee hara furmaatatu ta'e. Galatoomi jaala kiyyaa waa hedduu keessa baatee dubbattee furmaata jette beektaa wanni jiru hedduudha. Waan biraa waan hedduun haasawameesi garuu furmaanni isaa dhugaadha. Rakkoo akka reefa tuttuqee turte beektaa rakkoon eeguma jaaramina kuni gubbaarraa balaan gartee itti gad dhuftiidha. Akkumaan jalqaba duraa jee warri jala kanaa gartee qabsoo isaa godhu uummanninii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoodha. Hamma waraana gartee gaa bilisummaa Oromoo kan abbaa oboo kan eeggataa kanattis yaa'iinii fi diigamsi uummata Oromootii fi qabsoota nagartee diiguudhaa gubbaarraa gad dhufa jennee jechuudha. Kaayyoon dhaabni gartee gaa dur warri gartee dabarsan lafa kaa'e bareeddu waan akka gartee tuqaan qabdu mudaan qabdu isiin. Wanni mudaa qabu hooggana uummata kana dura deemuutu yeroo hundaa'u akkuma reefu jala lamaan tuqee gartee bira qote. Samboodaas gaa warri akka gartee malaayikaatti itti amannu gartee uummanni Oromoodhaa hedduu galaasaa kana fedhaa beektaa. Inni sunilleen deebi'amee waan gartee gaa jiru waan gartee keessa babaame namuu gartee numa beekaa jechuuf hin jaa. Amma furmaanni gartee ka jiru ka jaamu kuni furmaanni jiru akka furmaataatti uummata gartee gaa Oromoo biyya alaa jiru kuni uummata keenyaatu du'aa jira. Uummata keenya saamamaa jira. Uummata keenya gartee buqqa'aa jira. Mootummaan uummata Oromoodhaa kan biyya alaa jiruu fi biyya keessa jirullee ol'aa fi nama biyya alaa jirullee siistama isaanii irra kaasaniiti lafti seenya gartee saamamaa jirti jechuudha. Kanam tokko haa dubbatu hin jirre. Kiiloomeetira 100 meeqaan kumaatamaan ta fudhatamte namni tokko gartee haa dubbatu kan hin jirre uummata Oromoo kana gartee gabaabsuudhaaf kaan biyya alaa dhumee kaan bahara keessatti kaan dheebuun fixee kaan ilmi namaa 400-500 biyya biraa keessatti gartee bakka takka fixaadha. Kaan mana keessaa gartee gaa fooqirraa darbanii gataadha.
rakkoo tana ummata keenya jira jechuudha. Rakkoo tana mootummaan Itoophiyaa akkuma mallasni jedhaniiti ummata guddaa xiqqeessuunis lafa guddoo xiqqeessuunis ni danda'ama. Ammaa muranii xiqqeessanii ummata kana garuu rabbiin beektaa amala re'eetii fi takkaalooniiti ummata Oromoo kana godhe beekte. Warra nu gabroonfatu kan ammoo amalli isaanii amala harreedhaati. Namni qalatee nyaatu hin jiru. Waanii heddummaatanii nu biran kun isaan nu fixuudhaaf millikirraa kaasanii illaa ammaa numa jiranii qabsoo gartee tanaaf jecha godhamu jirtu kana furmaanni isaa maali jette waa hedduu haasawamereef. Wanni as keessa deebi'ee haasawamu waan hedduu waan gartee amma haasawamneef hin miti yeroo sanatti. Wanni jiru immoo nuti eegaanii fi warruma gartee nu dura deemu waa balleessee ummata kana akka isaan hin jaaramnee fi akka isaan gartee qabsoo isaanii bira hin dhaabbanne kan diigu kan waraanallee diigu kan gartee caasaa dhaabni kun lafa kaayyatarraa maqee seera lakkisee waan gartee mataa ifiitiin fedhu dalaguudhaan ummata Oromoon gartee qabsoo isaa akkan guddanne godhaa jira ka jennu deemee illaa arraallee akka nu gahe ilaaltanii gartanii jechuudha. Wanni amma nuti itti jirru furmaanni isaa maali jette nuti qabsoo tana akkuma dur namni dhiisee biraa deema dhugaa. Oguutti bira karaa taate dhiiroo as keessa argamee qabsoon tun irra diigamu takkaa'ummoo asuma keettuun argamu jee ilmi namaa galee warri taa'u. Oromoon wanni gartee galtee mana teessu beekaanii fi hayyoonii fi warri gartee dhaaba kana keessa illee durii turre wanni galanii ta'aniif dheefa waan kanaati. Ammoo san nun baaftu jenneeti wal taane irra nuti. Wal taane waraana keenyaas akka inni hin diigamne bira dhaabbanna. Warri gartee ammoo jarri kun akka isaan itti diiguu deeman mallattoo meeqaatamtu jira jechuu gartee. Tafaannoo illee ni jirti. Abbaa feene wajjin waliigalaallee ni jirti. Namni immoo warra kanaa wajjin waliigaluuf umruma keenyaahu numatti hin taane beekadhu. Oromoodhaa fi warra amma faannoo kana fa'aa wajjin waliigaluun deebii malee mootummaa Tigiraayaa kan duraan isaanii wajjin waliigaluun uummanni kun nu barbaadan malee lafa uummata Oromoon barbaadan gartee lafa teenye barbaadan malee kunillee ni jira jechuuf hin jaa. Kanaaf nuti waan kana seeraa fi heeraa fi seera dhaabni kun qabuu fi seera dhagartee bilisummaa fi walabummaaf lafa kaayamee jira. Sanirratti hundoonyeetti torbaan irraa uummata Oromoodhaa wanni barnoota akka karaa gartee xurree silaa isaan deemanii bilisummaan barbaadatan dhaabni kun gartee barsiisuu dhabeef akka gartee nu jalan deemnedhaaf nuti imma sanillee uummata keenya barsiisaadha nutillee gartee barataadha haratti ammoo waraana keenya gartee fagaara jiru diigama kanaa fi faca'insa illee dandamuudhaaf isaanillee akka gartee seera kanarratti hundaa'anii bilisummaa fi walabummaa teenyaaf qabsaa'an nutis haala jiru kun uummata keenyallee itti himnee kakaafnee karaan amma irra deemu karaan kun gartee karaa sirriitii miti karaa bilisummaan nu geessuu miti karaa gartee gammallee akkuma OPDO gaafa kaanitti mootummaa tana jalatti nu galchuudhaaf murna gartee karaa amma isaan irra jiran kun waan sani kanan fudhannu nuti uummata keenya jaarree waan silaa jirrus hubachiifne jaarmaa keenya akkuma jirutti warra jiruu fi gartee faca'illee wali qabne buusii silaa jirus ji'attis buufanne waan silaa barbaachisu goone yoo namni nurraa fudhatu jiraate sanuu beektaa danqanii harkanii guyyaa jirtee jira dhaabbatanii adda isin murree jirra jeebee kadhu warra isin diddiidan tokkollee hin jirtu adda isin murree jirra nuti lakki achillee dheennee waraana isinillee hin diinnu ammoo akka inni diigamu hin barbaannu uummata Oromootiif addunyatti illee himneetiin nuti wanni barbaannu bilisummaadha. Waan biraa gartee bilisummaa qad walabummaa qad wanni gartee biyya tana keessaa barbaadu hin jiru uummata keenya hubachiifnee ifiifillee wal qabannee akka durii dhiifnee sodaannee keessaa fiiguu osoo hin ta'in keessa teenyee isaan kanallee akkuma reefu dhaabaan jeessanii jara keenya karaan kun nun baasu nu gartee diinummaadhaaf harkaa isin hin qabne isin waan feetanillee jaa koottaa karaa kana deebi'a nama ammoo qabsoo tana keessatti yeroo dheertuudhaaf qaamatti irratee umriin isaa as keessa kuttee waan silaa dandeettii qabu gaafa Oromoon hin jirre Oromoon waggaa meeqa beekadhu Oromoo maqaan Oromoo dhabamee ture dur maqaa gosaa maqaa amantii maqaa gartee qubsumaatiin wal yaamaa ture jechuudha warri imma isaan irra akkasitti ta'an jaman kun hanummaan ammaa ani hin beeku warra waa diiguu malee waan biraa hin beekne jedhanii isaan itti gartee quba laatanii
dhaaba kana diiguu deeman uummata Oromoo dura dhaabbachuu deeman qabsoon bakka tana geenyaan akka qabsoon tun bakka hin geenye warra gartee waraana kana diiguu deemuu jira hajamu kun diiguudhaa miti isaan jaaruudha kun gartee warra as keessatti akkanatti umrii isaanii itti dhabe kana qubatti laatanii warra waa diiguu osoo hin ta'in warra waa jaaru nuti gartee wii jaaruu jirra koottaadha uummata keenya illee jaarree wanni gartee nuti barbaannu bilisummaa fi walabummaadha jennee wal qabannee warra nu balleessuudhaaf waan isaan tan hin beeknu nuti waan gartee mataa isaanii keessa jiru. Bifa gartee gaammallee beektaan hin beeku waan akka kutaatii fi maaliidhaan maqaa nama dhoosisanii beekte kun hundinuu farra beekta farra qabsoo bilisummaadhaati. Abbaan irrummaa farra qabsoo bilisummaadhaati. Anaaf beekaa malee hin taatu jechuun farra gartee qabsoo bilisummaa dhiifnee amala warraaqummaadha qabannee amala farra warraaqummaadha itti simnee namatti illee himnee firraa qabnee qabsoo teenya hamma isiin bakka geessu jalaan hafnu dubbii dheertuu illee osoo hin ta'in wanni gartee gaamma fana kaja'amu wanni biraa hundinuu waan lafa taati falli jiru dura dhaabbannee amala warraaqummaa fudhachiifnee amala farra warraaqsaa dhiisaadha anaaf beeka tiyya fudhu karaan an deemuu gartee karaan biraa hin jiru. Aboobar laal rabbiin malaayikaan uumeeti gaafa aadamu uumu malaayikaan mareete rabbiin gaafi gaafatte malaayikaan rabbii guddaa gaafii namni si gaafate deebisuu dhabuun akkamitti taatime gaafii bar xiqqeenyi gartee kanarraan jiru jechuudha amma ani wanni qaanfachuu jiru beekta wanni qaanyiin guddoon gaafii nama si gaafate deebii akkasii kannuufin irratti ololuun nam tokko gartee gaafii sirnaatii fi gaafii silaa qabsoodhaaf maltu gaafannaan ati gartee mootummaa si ergateedha gartee kanaaf karaa malee deddeemuu kanan fudhannuu jennee gamma jaarree jirra jechuudha gartee miidiyaalee kun akkuma gamtee isaa irra biyyu woomanuu irra deemu jiruuf yeroo dheertuudha gartee hawaan kana obsinee turre ammoo isaan irratti ololuufillee miidiyaan bananne miidiyaan keenya qabsoo irratti karaa gartee silaa itti qabsoodhaan turre gartee bilisummaa irratti uummata keenyaa fi nutillee wal barsiisuuf kun ijaaramelleedha. Kanaaf falli isiidha asumarratti gartee dura dhaabbannee warreen kun amma isaanillee beektaa warra humaan beeknu anillee asiis humaan beekne kootti waliin nu fidi anaaf ishee gartee karaarra jiru ilmi namaa haanu arkuu hin ja'ani kanaaf falli kanuma jechuun barbaada waan biraa hedduu qayyee deemuun barbaanne galatoomi. Ulfaatu fayyaada. Mee dhaaba rakkoo siyaasaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirtu kana wajjin wal qabatee haala sochiin impaayera Itoophiyaa godhaa jiru. Hegeree uummata Oromoo irratti dhiibbaa lolli kun gaggeessuudhaaf deemu wajjin wal qabatee jaarmiyaan keenya akka dhaabatti adda bilisummaa Oromoo ABO'n rakkoo siyaasaa isaa keessa irratti fixatee furmaata waara uummanni Oromoo isarraa eeggatu fiduudhaaf maal gochuu qaba ajoo qaba. Gaaffii bu'uuraadha. Gaaffii baay'ee bayeessaa gaaffii gaafatamuun irra jirudha. Egaa waan natti mul'atu nan tuttuqa. Danda'oonis waan bayeessa lafa ka'anii galatoomanii. Egaa maalinni qabsoo kana keessa akkuma innaa baay'ee qabsoo kana keessa mudaan dhalateera. Akkuma danda'oon jedhan immoo sabni Oromoo tokkummaa qaba. Sabni Oromoo eessumattuu ka'ee wal lolees wal rukutees hin beeku. Eessayyuu biyya guddaa kana ta'ee biyyuma innaadhuma Habashaan waggaa amma kanaallee waggaa meeqa adda adda isa fageessitee maqaa geeddartee goodaan sabni Oromoo gaam tokkoyyuu ka'ee walitti ka'ee akka sabaatti wal lolee hin beeku. Garuu egaa wanti Oromoon baay'een hin irraanfachuunis irra jiru jaarmaa 19 irratti Oromoon qabatame sana dura egaa warri wallooyyuu waggaa 400 qabatamanii sana booda immoo
abashootaan warrarame warri faranjiidha warri adii gargaaranii. Sana keessaa seennaadhuma akkatti goowwanaan faana ka'an mooksanii biyya faana binna jechuudhaan goowwanaafa Oromoodha Minilfaa mooksanii boodayyuu qorichaan isaan fixan. Sana irratti hin dhaabbanne Haayila Sillaaseenis akkasuma godhe dhufee warra Maccaa Tuulamaa warra Sikkoo Mandoo keessatti arfan qal'oo warra bebbeekamaa mana dhaatti naqee ijaa isaan ka'anii bilisumayyuu hin gaafanne. Sabni kun barachuutu irra jira. Karaan ijaaramuufitu irra jira. Manni barumsaa ijaaramuu kanum gaaffii kanadha. Maa kanayyuu kaaftan jedhanii mana dhaatti isaan naqan. Kan akka hunduma isaanii maqaan isaanii dha'uun maqaan isaanii baay'eedha. Kan akka Jeneraal Taaddasee Birruufaa, kan akka Hayilamaariyaam Gammadaafaa, kan akka Haajii maqaa isaanii na ilaalachiisa. Egaa baay'eedha isaan. Kan akka Maammoo Mazarfee fannisan. Kanaaf achirra Abashaan egaa ittuma darbaa dhufanii Oromoon immoo isaan jalatti dhumaa ture jechaadha. Oromummaa waanuma Oromoo ta'eef waan biraan jiru waan Oromummaa isaa gaafatuuf. Egaa achii darbee Mangistuu bira soo dhufne Haayilee Fidaa kan Itoophiyaa jedhee Itoophiyaadha lolaa ture. Kan Mangistuu Hayilamaariyaam waan sooshaalizimii tokko lama jedhee barsiise. Mana dhaatti galchanii achiyyuu reenfisaayyuu hin argamne hin balleessan. Kan akka Jeneraal Damisee Bultoo fa'is kan isaanii dhaabbachaa ture Itoophiyaadha. Morma kutanii lafarra harkisan. Achi darbee Wayyaaneenis dhufte. Aba'oonis biyyatti gale. Gaafa tottolfattee waan hundumaa qajeelfattu Oromoo irratti ijaartee Aba'oo biyya ariite. Kun hundumtuu erga darbaa dhufee ammas Abiyyi dhufee Oromoo yoo na deeggaruu baate waggaa 100 duubatti deebisa jedhe. Oromoon kanarraa ka'ee eegan baranne Oromoon kanarraa ka'ee inni qabsoon deemsisa jedhe. Inni qabsoo saban gara fuulduraatti deemsisa jedhee barcuma fudhate aangoorra jiru. Yoo kun isaan galle egaa hooggana akkamii baafachuun nurra jira kan jennu hooggana inni hundumaa egaa hoogganarraa waan ka'edha. Sabni Oromoo kan rakkoo argate walloleen beeku hoogganni walira sabni hooggana jala deemee burjaajaa booda sabni itti garagaru dhaba. Kana keessa dabarreerra. Aba'oon innaa meeqatti hiramee warri hooggana otoo sabni waliin hiriin otoo sabni goodaan waliin hiriin Aba'oon ofii isaati warri miseensa otoo hin ta'in warri hoogganaa warri aangoo qabatanii jiran wal caccabsanii wal hiranii saba kana amma ammaatti burjaajiirra jira. Kun egaa qabsoo Oromoo immoo duubatti harkiseera. Qabsoon walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo kun baay'ee duubatti harkise. Kun wanni sabaa balleessaa sabaa miti. Amma ammaatti kan arginu warra aangoo qabatee wal abboomamuu didu walii ajajamuu didu. Waan kanaan waan ka'een waggaa 50 amma 52 sadeeyyuu ta'e qabsoon kun duubatti deebi'ee wanti hundumtuu akkatti duratti hin deemne akka qabsoon kun finiinee xumura hin arganne kan godhu warra hoogganaati. Inni hundumaa saba Oromoo miti. Sabni Oromoo jala deema har'ayyuu Aba'oon jaalata. Egaa gaafa jaalle Daawud gaafa jaalle Galaasaan isa calqabaa dhaqee Shaggar dhaqee akkatti sabni bahee isaan fudhate maqaadhumaan isaan beeka malee isaanuu biraan qaqqabne innas sabuma isa qarqaraa irra malee isa jidduuyyuu maqaadhaan beeka. Sabni sun otoo isaanuu dabballee keessatti nyaarin ofii isaatiin of jaaree harka isaan miliyoonidhaan gadi bahee. Gaafa jaalle Daawudis Asmaraadhaa garuu argitaniitu sama miliyoonii 8 oltu bahee Finfinneetti harka isaan fuudhe. Baga nagaan dhuftan jedheen. Sabni Oromoo gadi bahee harka isaa rukute gammadee.
Egaa hoogganni carraa kana hundumaa argee tokkummaa isaa eegee hin deemne maaliif akkana ta'ee jechuun baay'ee gaaffii guddaadha. Akkamitti keessaa baana kan jennus kun gaaffii guddaadha. Kanaaf kan jiru akkatti keessaa baanu tokkummaa saba sanaa cimsineetu ijaaruudhaan nu ijaaramaadha. Lammaffaa aangoo isa darbe kana seenaa kana saba barsiisuudha. Warra aangootti dhufu guddisuudha. Seenaa darbe kana maaliif kaayyoon adda bilisummaa lafa taa'e kun kaayyoon kun waa tokkoyyuu iddoo tokko akka lafa taa'etti bareedaadha. Waanum tokkoyyuu hin qabu achi keessaa bareedaadha. Baay'ee amansiisaadhas. Garuu rakkoo hooggantoota keenyaatiin kan ka'e qabsoon kun gufateera. Iddoo baay'eetti waggaa baay'ees duubatti hafeera malee sabni Oromoo saba isa kaanii gad ta'ee miti. Saba humna qabuudha. Saba hooggana isaa fudhatuudha. Saba hooggana isaa jala deemuudha. Garuu hoogganni saba jala deemuu hin dandeenye. Sabichi hooggana dura darbeera. Hooggana dura darbee deemeera. Kanaafu saba isa hooggana dura darbe kana ammas ijaaranii seeraa fi heera warra dabballees warra miseensaas baay'isatti ijaaranii qabsoo kanatti galee warra aayyuu keenyaas warra manatti galee deebi'e dallanee isaanis ijaaru hawaasa ijaaru kana hundumaa irratti bobba'uun nurra jira. Waan fee namnaa jedhu warra olola ofuus olola isaanii ololaan olola deebisuun barbaachisu jiruudhaan olola dhaamsuudha. Jiruun agarsiisuudha. Gadi ba'anii lallabuudha. Waan dhalate waan nu baasu saba kana waan baasu qabsoo kana waan baasu qabsoo kana kan finiinsu kaayyoo bilisummaa saba Oromoo kana kan dura finiinsee akka kanaan dura akka yeroon fudhanne isa irratti bobba'uun nurra jira. Kanas immoo har'a yeroon baay'eessa dijiitaal miidiyaan akka durii waraqataanii miti daqiiqaa tokkotti qaqqaba saba kana. Dhaloota haaraa kanas qaqqaba. Rakkoo keessa jiru itti lallabuudha. Ijaaruudha. Wal ijaaruudha. Lammaffaa utoon wal ijaarruu ijoolleen keenya kun kan bosonaa lolan tokkummaan isaanii akka eegamu akka diinni isaan jidduullee ammayyuu lixuurra jira. Maaliifuu jaarmaadhuma wanni isaanii kan isaan gargaaru kan horii isaan gargaaru facaasuu jechuun isaan akka dadhabanii karaa diinagdees akka isaan abdii kutatan gochuudha jechuudha. Kana akkamitti akka keessaa baanu isammoo atattamaan akkamitti gargaaramu akkamitti diinagdeen isaan bira ga'a amma humna keenya akkamitti namni irratti birmatu kan jedhu isa irratti bobba'uun nurra jira. Kuni nu jala baanaan amma wanniin akkanaa carraan arganaa hin argannu. Carraa harkanaa dhabnaan diinni ammayyuu nutti bobba'eera karaa kaabaa otoo yoo arginu teenyee ilaalla wanti isaan rom'an biyya Oromiyaa qabachuudha kan isaan barbaadan. Amaarri isa kan abbaa keenya kan durii isaan faana walii galuun hin danda'amu abadan. Maaliifuu akkuma sagantaan aba'oo kanaan dura taa'etti biyyi sun impaayeriidha. Impaayeriin tokko caccabu malee bilisummaan argamuu hin danda'u. Dimokiraasiinis ijaaramuu hin danda'u. Warra si bitaa ture faanas biyya lafaa irratti namni dimokiraasii ijaarrate hin jiru. Kuni jala murree walitti munnurra jira. Maaliin gaafa wala babaane akka hollaatti waliin haasofne yoo barbaanne akkamitti faana jiraanne akka hollaattis ta'e akka biyya tokkostis ta'e isa irratti gaafa humna godhanne nutis of dandeenye warri kaanis warri kibbaas of dandeenye saba hundumaa tuffachuun eenyuyyuu saba xixinnoos ofitti qabne akkamitti jiraachuu gaafa ofii keenya bilisa baane gaafa sabni keenya gaafa Oromiyaa walaba taate gaafa sana teenyaa sa'uu dandeenya walqixxeedhaan. Yoo isa ta'uu baate sabni Oromoo akkuma maal jedhamu akkuma adaamii agamsatti siqee akkasumatti bu'aafaa jechaadha. Baduunuu hin danda'ama warra bashaa kana booda wanni fudhannaan aangoo fudhannaan saba Oromoo akka sabaatti akka maalitti akka deebi'ee ol hin kaane gooti. Kuni beekuun nurra jira. Ilma Oromoo eenyu intalli Oromoo shamarran ilmaan Oromoo jaarsa Oromoo beektuun Oromoo kana beekuutu isaan irra jira. Kana immoo yoo beekne kutannoodhaan tokkummaa keenya ijaarree tokkummaatti bobbaane ammasa
dirreedha loluu kana duuba dhaabbanne akkatti gargaaramu sabni keenyas akkatti waliin dhaabbatu duuba isaanii. Sana irrattis immoo egaa waan baay'een ijaaramuutu irra isa dabarreerra waan baay'eetu keessatti ijaaramuun irra jira. Qaamni qoreen naamusaa, qoreen to'annoo kan warra wanni kana warra hoogganaa kan akka barbaadan ittiin deemne akka sabni akka isaan irratti humna qabu. Sabni akkamitti isaan yoo waa tokko godhan kana hundumaa teekiniikii akkana istiraateejiin akkana gara fuulduraatti uumamuutu irra jira. Maaliifuu isa darbeerra waan barannee fi kan akkamitti keessa baana kan jennu karaa adda addaa isarrattis akkamitti hojjenna. Hoogganni kana booda deebi'ee akka kanan goone. Hoogganni akka heeraa fi seera eegee deemu. Amma yoo ilaalle hoogganni inni lafa kaan sun heerrii fi seerri aba'oo hojiirra oolchuu irra hin jirani akka barbaadanitti deemu. Yoo ilaalle waa tokko yoo as keessaa fudhanne akka fakkeenyaatti namni tokko waggaa 8 irra barcuma irra taa'uun irra hin jiru aangoo irra inni keessaa baasanii inni keessa hin jiru. Kun maal jechuudha? Saba waan sabni barbaadu sana waan Oromoon keessa bulle sirna gadaa sana cabsaniiru jechaadha. Nuti immoo sirna gadaa sana isa tolu keessaa fudhanneet isa bade immoo keessaa hir'ifneet waan biraa immoo barbaadu isas itti daballenne deemna kan jirnu mataa keessaa qabna. Garuu sirni sun addunyaanuu fudhate sirna sana keessaa itti daddabalate kan immoo tolle keessaa baase sirna sanaan buluu irra jira addunyaan kunoo ilaalle. Kanaafuu Oromoon sirna sana kan lafa kaa'edha. Sabni Oromoo sirna sana irraa fudhate Awurooppaan inni sobu kunis Ameerikaanis garuu akka isaanii tolutti lafa keewwatan bocanii lafa keewwatan. Sana irratti Oromoon seenaa sana deebisee iddil wanni eenyu addunyaanuu akka beeku gochuutu irra jira. Kun immoo kan gochuu danda'u yoo tokkummaa isaa eege yoo qabsoota hoogganoota ciccimoo kan isa geggeessu danda'an yoo baafachuu danda'edha. Kanaafuu ani waan hojjetamne jechuu koo miti. Aba'oon waan baay'ee hojjeteera. Wanti baay'een irraa argameera. Sana baay'ee galateeffanna. Garuu wanti baay'eenis badeera. Wanti hojjetamuun irra ture. Yoo namni isinii fudhe innaa abbifee wanti innaa qeerroon loltu sana mul'ata hooggannootoo mul'ata qabaate qeerroon amma sana du'ee ijoollee dhagaa darbattee taankii fuuldura dhaabbattee otoo hoogganni mul'ata qabaatu ta'e warreen bosona jiru qawwee 200 300 ta'u sila ennaa qeerroon akkatti cimse jidduu seensisanii akka aangoon hin butamne gochuun hin danda'amaayu. Garuu ijoolleen sun qawwee harkaan qabdu dhagaadhaan lolti harka ol qabattee lolti tokko bira cinaa isaanii hin turre bosona jiru sun daa'ima sana duuba deemee koon jidduu lixee akkuma isaaniitti qeerroo fakkaatee qawweetti makee jijjiiramni dhufe sun humna qeerrootiin lafee qeerrootiin kan dhufe sun akka hin butamne godhuun hin danda'amaayyuu carraan isaa jiraaju. Sana immoo hooggana mul'ata viizhin mul'ata dura hin qabnetu waan taa'eef waan hin turreef sun nu jala darbe. Ammas carraan akkasii akka Oromoo jala hin dabarre ijaaramuun nurra jira. Saba keenya ijaaruun nurra jira. Isa darbe sana seenaa isa darbe sana kan hin kaaseef wanti akkasii akka hin dhalanne. Warri loluu soo ta'e sana waan yaadaan gargaaru waan nutti mul'atu. Waan akkanaa seenaa akkanaa beekuutu isaanirra jira. Akka ammas carraan akkasii yoo dhalate amma Abiyyi kirkiruurra jira hin agarra. Warri kaabaa immoo nutti dhaadachuurra jiru. Abiyyi yoo mo'ates Oromoodhaan ta'u. Inni amma Oromoo jechuu calqabeera. Waan Oromoo ta'uu miti. Inni Oromoo kanas yoo ilaaltanii yuunivarsiitii Shaggar keessa ministeera barumsaa godhee nama Oromoo jibbu. Anaa miti kan jedhe namichumatu jedhe Oromoodha jedhee ta'u wal'aansootti galee Biraanuu Naggaa. Afaan Oromoo isa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti akka barumsaatti calqabe sana waggaa meeqa wayyaaneenuu bara wayyaaneetti calqabee wayyaaneenuu hin cufne
amma cufsiiseera Biraanuu Naggaa waliin. Lammaffaa bilaan inni lafa keewwate yookiin istiraateejiin lafa inni keewwate kaayyoon lafa inni keewwate biyya Itoophiyaa sana inni dubbateera afaan Oromoo afaan Amaaraa afaan biyya sanaa goonaa kan jedhu amma sanuma garuu hin goonaa isa malee akka namni gara fuulduraatti afaan biraan taane. Sadi sana booda namni akka Oromoo jedhee Guraagee jedhee Amaaraa jedhee akka Itoophiyaa ta'ee jedhee waamu qofaa goona. Maal jechuudha kun? Afaan Oromoos eenyummaa Oromoos warra darbe dura caala balleessina jechuu isaati. Maaliifu Oromoon kun inni akkatti yaadu akkanatti fakkaatu yoo waan feete jetteeni mooksuu dandeessa kan jedhu irra dhaabbateera. Oromoon kana booda waan moofkamu natti hin barkaatu. Dhaloonni kun waan moofkamu natti hin fakkaatu. Kana irratti immoo warri kana irratti alaayis keessaayis qunnamtii godhannee akkuma beeknutti akka namni ijaaramu akka biyya isaa ofirraa dhoowwu diina amma nutti dhufe garatanii jiraate gara fuulduraatti Oromoon guddina iddila addunyaa kana faana karaa teekinooloojiis karaa hundumaa karaa diijitaal teekinooloojiis karaa beekumtis karaa immoo aba'oon isa lafa maaltu dabalamuutu irra jira jedhanii otoo wanti isarratti dabalamu jiraachuudha. Garuu inni kun akkuma jirutti ta'e wanti tokko keessaan qatuyyuu hin jiru. Baay'ee bayeessa. Kana irratti saba keenya barsiisu, daa'ima keenya barsiisu, aba'oo woboo faana waliin dhaabbachuu gargaarsa akka isaan barbaachisu atattamaan akka iddila addunyaatti warra qabnu faana wal geenye akkamitti gargaarra kan jennu sun irratti hojjetamu. Horiin miseensaa guuramuu eeggaluu kana gochuun irra jira. Kanaafu carraan kun akka nun dabarre waan fe'iyyuu ta'an waan fe'iyyuu jedhamu warri odola oofan garuu kun akkamitti akka gargaaru karaa kamiin akka gargaaru keessaan warri immoo yoo dirreedhaayis warra dubbiin kun akka hiikamu waan yaadaanis diinagdeedhaanis sanarratti xiyyeeffanne saba keenya ijaaruu irratti xiyyeeffanne saba keenya amilee isaa eegne akka jaarmaan isaas jiru akka ijoolleen isaas loluu danda'an kana hundumaa akka loluu danda'u akka tokkicha jaarmaa bilisa baasaa Oromoo ta'e. Kanaafu isa kanarratti haa bobbaanu yoo ijaarree yoo wal ijaarree keessaa baanaa oboon tokkummaan isaa akka eegamu akka diinagdeen amma dandeenyutti keessaayyuu diinagdeedhaan amma dandeenyu nama ijaarree irratti bobba'uun nurra jiran jedha galatooma. Ulfaata ajandaa fayyaata kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota miidiyaa Oromummaa Oromiyaa qophii keenya karaa duraa irra dhiyaa irraa dhumma sagantaa keenyaa yaada gamteessaa waariiroo dhaamsa hariiroo qabatee yaada xumuraa ergaa uummata Oromootiifis ta'ee waraana bilisummaa Oromoo dirree irratti isaatti jirraa hin qabne dabarsee uummata Oromootiif ifa ergaa jiruuf dhaamsa qabdu yoo jiraate furmaata warraaqsa siyaasa qabsoon Oromoo arrarreessin biroo kan hundi isaa walitti qabdee ergaa qabdu xumura sagantaa keenya irra gahee jirra waan ta'eef asumaan ergaa qabdu kan barbaaddu hiree siyaanaa hiree kanatti dhimma baatanii waan dhaammatan waan fudhatanii yaamichaas ta'ee dhaamsa uummata Oromoo sirriitti barbaadan akka dhaammatan asumaan si dabarsinaa fayyaata argatoomaa jaallatamteessa fudhadhu. Galatoomii hundee galatoomii gaariidha silaawwan makaraa xumuraati irratti yaanaa gaariidha nuti akeeka jaarmee adda bilisummaa Oromooti irra dhaabbanneetuma haasoinaa akeekni jaarmee adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensi adda bilisummaa Oromoo tokko badii fedhee yoo hojjete takka gorfamee lamatti diinnitti kannamee sadaffaadha tarkaanfiin irratti fudhatama. Gartee nuti akka jaarmee adda bilisummaa Oromootti akeekuma sun irratti dhaabbannee waan sosoonuuf nuti diinaa miti. Gartee hooggansi adda bilisummaa Oromoodhaa hooggansi woboodhaa diina inni kaatii jarri kun diina inni kaatii odoo gattaa'ee furmaata tokko hooggansi tokko hooggana jaarmiyaa ta'e rakkoo jirtu yoo ifiifillee dhufuu dadhabe nama godhee rakkoo jirtu sun mee laalaa
furmaata sa'a laala odoo hin jeen jarri kun diina inni kaatii jeetuma labsan nurratti baasee kuni Oromumaaf hin dhiise bakka waan yaada isaa sun irratti egaa diinni inni kaa egaa uummatammaa wajjin haasawaa jiran mootummaa diina inni kaa islaamnuti diinni inni kaa mootummatti beeyna diina inni kaa sun wajjin haasawaa jiranii wajjin haasawaniiti furmaata barbaadaa jiranii namni miseensa fi keessatti gaddeebi'ee rakkoo miseensa fi keessa hiikachuu hin dandeenye rakkoo miseensa fiituu furmaata fiduu hin dandeenye akkamitti qabsoo tana oofee galmaan ga'uu danda'a hawaasa Oromoo guddaa kana mataa walitti qabee akkamitti deemuu danda'a kuni gaafiidha Oromoo fi hundisaa lama dawgaan achi keessa si deemu nuti akka jaarmee adda bilisummaa Oromootitti jaarmee if dandee jaarmeen kuni nuti warroota amma alatti dhiiban kanaatu jaarmee kana guutuu jaaree halkanii guyyaa keessa dhaabbatee jaaree kanarraa jaarmee kana namni nu wajji jaaree hin jiru hooggansi amma jaarmee kana diige kun jaarmee kana nu wajjin hin jaarre gabaabdumattu hooggansi jaarmeen kuni harka 85 nu harka jira kanaaf nuti amma karaa gartee ammaan karaa nagayaatitti hoggaachi deebi'ee amma karaa furmaataatitti hoggaanachi deebi'ee addi bilisummaa Oromoo seeraa fi heeraan bulti. Yoo heeraa fi seera irratti deebine yoo heeraa fi seera irratti deebi'anii hooggansi dirree heeraa fi seera dhaabaa yoo ka irraa walgahii gaggeeffatanii dirreetti gaggeeffatan sun keessa seera nuti beeynu ka 17 gartee 2017 sun keessatti murtaa'e sun sunumaan bullayanii nutti himanii yoo ka seeruma suniin ka bulan taate seera sunirraa nuti sunumaan bulutti jirratti nutti himan ammoo seera dirreetti kophaa murteeffatanii jiraatan yoo taatu taate heera sunirraa alatti qabulan yoo taatu taate heera suniin bulutti hin jiru heera biraatiin bulu jira janii nutti himne sunillee yoo jiraatu taate nuuf ibsuun barbaachisaadha heera gartee jaarmeenni hooggansi namnummaan tokko nama tokko akka ifin fedhetti bakka fedhe kaa'u odoo seera jaarmee hooggansa dirree jiru wajjin mariin odoon hin tamin anaa isinirra kaa'ee fudhaa kajoom kuni seera jaarmee adda bilisummaa Oromoo keessa hin jiru hooggansummaanuu mataa isaatiif seeratti deebuu qabaan siin jaanii heera suniin innummaanuu buluudha qaba heera suniin bulee duraan dursa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti furmaata fiduudhaaf jaarmee saa keessatti gaddeebi'ee jaarmee isaa jaarmeenni hawaasaatti fi jaarmeenni waraanaa adda addatti heera ittiin bulu qaba waraanni heera ittiin bulu qaba jaarmeenni heera waraana ittiin bulchan suniin jaarmee ittiin bulchan akka nuti itti beeknu miseensi jaarmee tokko deeggaraan tokko heera waraanaan bulchanii fi heerri miseensaan bulchan kophaadha kanaaf ifumaafuu gaddeebi'anii heerri guyyoo wal keessa duraan naqamees heera ittiin gartee har tokkotti hawaasa Oromoo amma qilleensi amma biyya qilleensi gartee qaceelloo bubbeen bubbisaa jirti. Bubbeen bubbisaa jirtu kana keessatti duraan dursa itti qophaa'uudhaaf akkuma gaafattiititti nu jalaa nu hatan nu saaman odoo jechuu hoggayyuu 90 takkaas ni saamamne jenna. Egaa 2018 ni saamamne huma haa jennu ammas odoo ni saamamne hin jenne hoggansi tokko anumaatu beeka odoo hin jenne anuma qofaatu anuma beekaadha osoo hin jenne beekaa tokkorra wallaalaa sadii kituu irra yoo mari'ataniin irra furmaata kanaaf hayyoonni Oromoo jaarmee adda bilisummaa Oromoo kana keessatti hayyoota gurguddaa amma dura dhaabbatanii profeesara hayyoota ka isaan ifitti dhiyeessuun dhiyaamne nama tokko ka beekumsa qabu ka dandeettii qabu ifitti dhiyeessuu diduun rakkina waan ta'eef nama ifii wal ta'eetu nama tokkummaa isaa jabeeffateetu rooba itti dhufullee bakka itti jalaa dheessu qopheeffata kanaaf addi bilisummaa Oromoo woboon nama biraatii wajjin haasa'uu dhiisanii diina wajjin haasa'uu dhiisanii miseensa isaanii wajji gatta'anii haasawanii jaarmee isaanii wajjin waliigalanii waliigaltee uummatanii nama mana fi keessa tolfateetu amba wajjin haasa'ee amballee firraa dura dhaabbatee deebisuu danda'a kanaaf wajjin
gatta'anii furmaata fiduudha duraan dura mana fi keessatti jaarmee isaa keessatti nama furmaata fideetu furmaata gartee barbaada. Namni jaarmee fi keessattuu furmaata hin finne deemee bakka biraatti furmaanni dhufu waan hin jirreef kanaaf ana haasawwan man dheeressu duraan dursa furmaata if keessatti jaarmee adda bilisummaa Oromoo waboo keessatti furmaata fiduudha. Yoo achi keessatti furmaanni dhufe diina sunuu dura dhaabbachuu dandeenya. Namni keessa fiitittu nama keessa fiitittu murna tokkoon qofa murni tokkicha kanaatu waan leewu murnuma kanaatu bakka barbaadee gaa kayyoo ka ta'uu taa'e murni kun bakka ga'uu hin qabu. Oromoo mataa walitti qabanii Oromoo tokkoomsanii yaada Oromoo irraa yaada fuudhanii walii galtee uummataniitti furmaanni dhufa. Kanaaf Oromoon seera jaarmee dhaabaa sun irratti yoo ka deebi'anii heera dhaabaa kan tumame suniin dhuguma suniin yoo heerri sun irratti ka deebi'anii furmaanni achirra keessa jira. Achi keessatti yoo furmaata barbaadan furmaanni dhufa. Furmaanni keenya karaa kanaan ni dhufa. Kanaaf gartee kophumaan anumaatu galmaan ga'e hayyuunis anuma beekaanis anuma waachufa'u anuma malee kayyoo ka ta'u ta'e gartee akkuma duratti sunitti ni hatamne ni saamamneetu dhaabbata. Kanaaf fuuldura keenyatti wanni nu dhaabbata fuuldura keenyatti tokkummaa yoo tokkummaa qabaanne abbaa fedheewu injifanne yoo tokkummaa keessa keenyatti hin qabaatin bakka takka galmi geenyu hin jiru. Kanaaf tokkummaa irratti yoo hogganni yoo tokkummaa irratti deebi'ee tokkummaa irratti xiyyeeffate qofa galma geenyaan jaa kanumaan hin xumuraa jaalakiyya galatoome. Ulfaadhaa fayyadaa kadhatummaa kabajamtootaa fi filattoota hukumoota qondaalota jaarmaa baaboo godina Awurooppaa yeroo teessan fudhatanii yaamicha karaa miidiyaa walabummaa hawwaatanii argamuu keessaniif irra deebinee isin galateeffachuu barbaannaa. Yeroo itti aanuu sagantaa biraa qabannee kan walitti deemuutaa hanga dhimma sagantaa keenyatti warra nu hordoftanis galatoomaa galanni keessa walabummaa Oromiyaa isiniif haa ta'u. Fayyaataa galatoomaa mana nagaatti galaa ciminni burjaajii haala yeroodhaa hundaaf hin jilbiiffannu tokkummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf qooda keenya baanaa ergaalee jettu dhaamsa isin dhaamsan isaa uummata Oromoo kan isin qabsiifnu ta'a. Fayyaataa galatooma. Galatoome atiis galatoome. Galatoomi jara lama. Kapsoodhaan fiinbahee daggalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara gootaan wajjin bahee kuffisaa jira harmeetuun ayyaadiin hidhadhuu gara Kapsoodhaan fiinbahee daggalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara gootaan wajjin bahee kuffisaa jira harmeetuun ayyaadiin hidhadhuu gara firaafoon ayyaadiin hidhadhuu gara guyyaa gammachuudha nu walaa garra. Kapsaa'uutiin jiraanu milkaa'eetiin dhufaa gadaa milisummaa fuuldurri keenya nu ifaa milkaa'eetiin dhufaa fuuldurri koo ifaa ammas na yaadina eebbaan na hordofaa milkaa'eetiin dhufaa fuuldurri koo ifaa ammas na yaadina eebbaan na hordofaa qabsaan yoo kufe qabsoon itti fufaa. Bakka jirta mara qomoo ka'ii lafaa qabsaan yoo kufe qabsoon itti fufaa bakka jirta mara qomoo ka'ii lafaa qarree ka'ii lafaa qeerroo ka'ii lafaa qomoo ka'ii lafaa woboo ka'ii lafaa.
jira dagalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara Goota wajjin bahee kuffisaa jira harmeetoo na yaadiin hidhadhuu gara Qabsoodhaaf hin bahee dagalaan jira diddaa gabrummaatiif muradhee gara Goota wajjin bahee kuffisaa jira harmeetoo na yaadiin hidhadhuu gara Firaafoo na yaadiin hidhadhuu gara Guyyaa gammachuudha si walaa garra Gootaawwan Oromoodhaaf wareegaman gaaf duraa Gambiisanii bunee nus wareegamarraa jirra Kakkaawaa qoguutuu jaarrabbaa gada hangafaa Akkaataa deebirruu elemoo qilxuu hordofaa Mirgaa fi gaafachuu maaliif taatee yakka Hidhaa fi ajjechaan barayyuu nu harka Mirgaa fi gaafachuu maaliif taatee yakka Hidhaa fi ajjechaan barayyuu nu harka Ammayyoom gabrummaa baddannee jiranna Qabsoo hidhannootiin birraa fonqolchina Ammayyoom gabrummaa baddannee jiranna Qabsoo hidhannootiin birraa fonqolchina Qarree ka'ii lafaa, qeerroo ka'ii lafaa Omoo ka'ii lafaa, woboo ka'ii lafaa Qarree ka'ii lafaa, qeerroo ka'ii lafaa Omoo ka'ii lafaa, woboo ka'ii lafaa Qarree ka'ii lafaa, qeerroo ka'ii lafaa Dome.